gaafa gaarayyittiin nama biraatti heerumtu qarrummaan ishii badeera yoo ta'e jalqaba kan itti gaafatamu gaarayyuu ishiiti. Qarreen kun gaarayyuu kanaanis ta'ee nama biraatiin badu dursee kan itti gaafatamu gaarayyuu ishiiti. Gaarayyuun kun gaarayyittii waliin iddoo barbaadetti waliin taphachuu bira darbee warra gaarayyittii deemee akka ishii waliin bashannanuuf eeyyama argata. Keessattuu Oromoo Walloo biratti sirna kalaahoo jedhamu kan gaarayyuun maatii gaarayyittii sanaan affeeramee irratti hirmaatutu jira. Kalaahoo jechuun aadaa Oromoo Walloo keessatti kan mana cinaatti gaarayyuuwwan lameen itilleerra ciisanii waliin taphatanidha. Akka aadaa Oromoo Wallootti durbi tokko gaarayyuu hin qabdu jechuun hawaasicha keessatti hin barbaadamtu yookaan immoo amala hin qabdu. Bira darbees warri ishee yookaan sanyiin ishee hawaasa keessatti fudhatama hin qaban jedhamee amanama. Kana jechuun gaarayyuu dhabuun qaanii guddaadha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni durbee gaarayyuu hin qabnetti akkas jedhanii sirbu. Bakka buna keetii maaf jimaa hin dhaabdu, faaxeen bareedduudhaa gaarayyuu hin qabdu. Namni tokko dubartii hirma hidhatte tuquu hin danda'u. Tuqnaan garuu waan gaarayyuu isheerraa dhufu fudhachuudhaaf dirqama qaba. Aadaa miidhagaan akkanaa qorannoo guddaadhaan deeggaramee lafa taa'u baatus waggoota hedduuf aadaa boonsaa Oromoo Walloo ta'uudhaan itti fufeera. Gaarayyuun waan duudhaa fi safuu gaarayyuun argatu argachaa ture bira darbee yoo cabsee yoo waan tuqamuu hin qabne tuqee akkas jechuudhaan gaarayyittiin mammaaktiifi. Guntunni kan ormaa boraafadhu mormaa. Guntunni kan ormaa boraafadhu mormaa san darbee yoo handhuura gadi darbee maal ta'a? Sirni gadaa ammallee liminoot kan godhu hin jira achi keessatti waan isin ajaa'ibu abba gaaritti geeffama. Abba gaarotatti geeffama. Adabbiitu darbe irratti adabbiin sun amma loon 50 akka kaffalu baay'ee eeguun dirqama waan irra jiru haftuuf inni balleesses balleessuu baates isumatu gaafatama. Eeguun dirqama isaa waan ta'eef kanaaf amma loon 50 akka kaffalu tokko. Lammaffaa dugda keessa haal 40 akka reebbamu ciise too. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitupane waya. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitupane waya. Urbaya dumare narira yesa, nasida menta ubeti kamintesa, waitupane waya. Amuni marguyo mikira male, hirimina dide sibira male, waitupane waya. Magaldama, lafos magaldame. Magaldama, waitupane waya. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitupane waya. Oroma jabsa kora marsa mesa, shuluk jadi kotu bakati kalesa, waitupane waya. Amene sabida barana basu, wanjala tamale wazide basu, waitupane waya. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitupane waya. Tinanjalatu kamale baafate narangangalatu waitubane waya. Waraganara wali peru male mekai warada wali galu male waitubane waya. Magaldama lafos magaldame anis magaldama waitubane waya. Magaldama lafos magaldame anis magaldama waitubane waya. Sumana babala, forana babadu, machamala, waitubane waya.
Magal damma lafos magal damme anis magal damma waytu bane wayya. Gaarayyuun kun akka tasaa gara gadiitti yoo darbe dhimmi kun Abbagaar biratti ilaalama. Abbagaar gaarayyuu gulantaa darbe kana erga ilaalee booda gaarayyichi angaloon 50 adabuu danda'a. Gaarayyuun kun durba qarree kan eeguuf imaanaan kun waan itti kennameefi yoo imaanaa kana balleesse arangamaadhaan dargaggeessa cimaan yeroo 40 rukutama. Dhimmi kun Abbagaariin furamuu yoo dadhabe immoo biyya sana gadhiisee akka baqatu yookaan akka badututti murtaa'a. Gaarayyuun tokko akka tasaa karaa inni hin beekneen gaarayyittiin akka dogoggortee durbummaa ishee hin dhabneef sirba sirbuuftu jira. Joobiyyee ajooba joob garaana dhukkubaa waan ofii gadina teechisaa ajoobee hoggansi arguu jooba joob dhungee na feesisaa ajoobee namas waan gaafannee waan beekne keessisaa jedhin. Kan gaarayyuun heerumtee yaaduu hin dhabuu of eegi waan ofii koo sun qadaadan qabuu jedhee weellisaafi. Ergaan sirba kanaa gaarayyittiin tarii waanni kun bakka inni hin jirretti baduu danda'a akka waan jechuu fakkaata. Isheen immoo akkana jettee sirbitiifi. Gaafa manaa bahee mana kee dhokadhu kan gadabiin badeef rabbuma kadhadhu jettee sirbitiifi. Anin balleessuu akka tasaa yoo badeef garuu waaqa kadhadhu akka jechuuti. Gaarayyichis akkas jedhee deebisaafi. Gaafa manaa baate jaartii namaa taatee dhageessee lukuskusiinii naafinoo lukiisiinii. Lukuskusii jechuun nama gaafa intalli sun heerumtu jala deemee dubbii durbummaa ishii qoratee himu yookaan odeessuudha. Qarreen yookaan durbummaan gaarayyittii gaarayyichaan yoo irraa fudhatameera ta'e gaarayyichii fi gaarayyittiin waliin itti gaafatamummaa fudhatu. Gaafa mucattiin sun nama biraatti heerumtu qarrummaan sun waan dhabamu ta'e jalqaba kan gaafatamu gaarayyuudha. Abbaan fedhes waan fedhes akka fedhettis haa dhabamu inni. Gaarayyuutu gaafatama. Itti kennameera warradii waan ta'eef. Gaarayyuun sirbi yeroo qofa sirbiti. Gaarayyuun nama wajjin hin deeme yeroo qofa nama hin eeyyame faana deemti. Gaarayyuun mana warra isheetitti deemee nafeerama baay'ee kalaawoo waan jedhamutu jira mana naddii kalaawoo keessatti itillee nafameefi mucattii wajjin sa'aatii barbaadetti halkan isaa ta'u guyyaa akka taphatu hin godhama. Tapha san keessatti wanti gulantaa darbu garuu hin jiru. Adabbiin kun akka aadaatti lachuu irratti kan fudhatamu ta'us gaarayyittii caalaa gaarayyichi itti gaafatamummaa guddaa qaba. Gaarayyittiin akka gaarayyichaa adabbii loonii fi reebichaan adabamuu baattus xinsammuun ishee akka miidhamuu fi amileen ishee akka tuqamutti adabamti. Sirna cidhaa booda Oromoo Walloo biratti guyyoota 15f dargaggoonni mana misirroo fuudhetti sirni isaan raawwatan ni jira. Sirni kunis sirna qulfoo jedhama. Qulfoo kana kan raawwatan dargaggoota hiriyoota gurbaa fuudhuuti. Waan nyaatanii fi dhugan buusii walitti buusanii mana misirrootaa kanatti nyaataa dhugaa bashannanu. Guyyaa qulfoo kanaas durbi tokko yoo qarree isheen hin heerumne ta'ee dhiibbaa adda addaatu irratti raawwatama. Qulfoo san keessatti hiriyoota isaatiitu jira. Hiriyoonni isaa naanna'anii taa'u achi keessa. Ordarii qaba. Ordarii sirna gadaa keessa jiru san hundumti isaaniitu isa eeggatanii taa'u. Achi keessa mootii jira, ittaana jira, giifti jira, waan baay'eetu jira gaa'inaa hundan kaasu. Zan mooraa akkamitti ishee adabu wanni ishii nyaattee dhugdu marti hir'uutu dhiyaata. Yoo qarrummaa dhabdi. Bishaan hoggaa buusaniif walakkaa buusuuf. Nyaata hoggaa dhiyeessaniif fakkeenyaaf namootaaf marqaan qorii guutunoo dhiyaatu ishiidhaaf walakkaatu dhiyaataaf. Kun yoomiif itti fufaa amma ji'a tokkotti itti fufaa amma qulfoo sun ka'utti. So mooraalee adabu ishii. Akka ishiin qaanoftuu fi ofitti saalfattu taasifama. Yoo wanti nyaatamuu fi dhugamu hundumtuu warra qulfoo taa'uuf dhiyaatu wanti isheef dhiyaatu hunduu hir'uu yookaan hanquu ta'a.
Kanaaf itti gaafatamummaan isheen duudhaa gaarayyuu keessatti fudhattu tokko kana. Adabbiin kun itti yaadamee amlee ishee miidhuudhaaf kan godhamuudha. Walumaa galatti aadaa Oromoo Walloo keessatti sirni kabajamaan irma adii fi gaarayyuu irratti xiyyeeffate qophii kanaan isiniif dhiyeessuuf yaallee asumatti xumurama. Qophiin keenya itti aanuun immoo miidhagina Oromoota Walloo fi qaayya isiniif dhiyeessinaa. Aadaan keenya eenyummaa keenya gadaan quufaa gabbina. Mee afuufi gobeessa kan afuufame. Joobiyee ajobee gobeessa afuufi waan ofii kan qaawwa sadii jooba ajob ansi jaaladha ajobee namni wal jaalatu ajoba ajob anumaafisii jedhiin joobiyee gaduma na gore waan ofii gaduma ajoba ajob kee anni naan bahu joobiyee silaa baduma jedhiin. Oromia Broadcasting Service.